Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Seenaa wareegamaa qulqullaa'aa Goorgisii kutaa arfaffaa isaa. Kutaa sadaffaa isaa keessatti yeroo darbee qulqullaa'aa Goorgisiin waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf jecha waggaa 7 akka inni qabsaa'ee waggaa 7 keessatti immoo du'a suukanneessaa si'a 3 akka du'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessaa immoo du'a kana keessaa immoo gooftaan bifa ajaa'ibsaa ta'een kaasee akka inni irra deddeebi'ee akka dhugaa ba'u taasise ilaallee turre. Egaa mootonni 70 mooticha Didiyaanoosiidhaan hoogganaman hin rakkatanii hin cinqamanii. Maaliif jennaan ogeessichi Solomoon akkuma dubbatu cubbamoonni nagaan qaban jedha. Jalloonni nagaan qaban jedha. Warri Waaqayyoon mormanii nagaan qaban jedha. Waan Waaqayyoon mormaniif nagaa dhabanii dhugaadhumatti waggaa 7 guutuu rakkatanii mootonni 70 jechaadha. Dhumarratti garuu waan godhan gaafa wallaalan miqottaan sossobnaa jedhanii ofitti waamanii mana mootummaa isaanitti waamanii sossobanii jedha. Maal waan sitti himne yoo tole nuun jette maal ta'a ammaa ofii kee rakkattee maal nu rakkistaa jennaan mee maal natti mu barbaaddan maal akkan sii godhu barbaaddan jennaan Waaquma keenyaaf sagadi Waaqa harkee isaanii jechaadha. Waaqa keenyaaf sagadi dhaqi immoo ixaana immoo aarsiif dhiifama immoo gaafadhu kanuma duwwaa gootee jennaan waan barbaadde hundumaa biyya kana keessatti siif laannaa jedhanii ababbalanii yookaan sossoban jedha. Yommuu kana tole yaada geessan gaariidha. Yaada gaarii fakkaatu kana kanaan dura maanatti himuu diddan. Kanaan dura natti himuu diddanii rakkina guddaa dararaa guddaa ajjecha guddaa maanarraan geessanire jennaan sakana hin dogoggorre dhiifama nuu godhi sakana hin dogoggorre dhiifama nuu godhi jedhanii gara morma isaatti kufanii jilba isaa qabatanii dhiifama gaafachuudhaaf jedhan. Siqaachinarraati. Sakana kan isin ani dhiifama isiniif godhu sinis kan isin kabajaa sagadaan alaattanii gaafa naqee Waaqa keessaniif sagadee aarsaa ixaanaa dhiyeessuuf booda haa ta'u. Amma garuu mana dhaakotti na deebisaa. Uummata keessan immoo guyyaa borii xinnaaf guddaa beekaaf wallaalaa hundaa waamaa bakka isaan jiranitti akkasan isinii godhaa jedheen. Yommuu kana ture egaa mootonni kun gammadanii manadhaan mana kun qabdu. Edda akkan nuun jettee nu gammachiifte manadhaatti deebi'uu hin qabdu. Namni sitti bu'uus hin qabu. Hin jiru. Mirgi kee kan eegamedha. Indaa'um mana koo galtee siree koo irratti bulta. Nyaata naaf qophaa'es nyaachuu qabda. Jedhanii mootichi Didiyaanos gara mana jireenya isaatiitti gara haadha manaa isaatii Iskindiriyaa bukkeetti geessan. Yommuu kana ajjabanii gammachuudhaan geessanii kanuma waan irraa dhaga'aniif nyaatanii dhuguu jalqabanii jedha. Galgala sana gara mana mooticha Didiyaanos kana gara mootitti Iskindiriyaatti gaafa geessanii qulqullaa Goorgisiin ol seenee kadhannaa jalqabee jedha. Uddaasee maaramii dagamee fixee faarsaa Daawit tokkorraa kaasee dagamuu jalqabe. Boqonnaa lamarra gaafa ga'u mootonni maqaa kee irratti ka'anii mootonni warri baduudhaaf jiranii kan jedhu jira caafamee jechaadha. Warri mootii ta'anii kanaan dura darbanii bara sana turanii gara fuulduraattis kan dhalatan akka isaan Waaqayyoon cigaadan Waaqayyoon mormanii ofii isaanii akka badan kan caafamee jiru sana sagalee isaa ol kaasee gaafa dubbisu kadhatu haadha manaa mooticha Didiyaanos Iskindiriyaan dhageesse. Yeroo inni kadhannaa isaa xumuru eenyudha isaan jettu kuni siloo abbaa manaa kooti mootota warra mamaree jiran kanaare jennaan tokko warra duraan darbanidha. Lammaffaan isaani sadaffaan immoo sichi dhalatanii warra ka'uuf jiraniidhaaf caafame kuni jedhe. Mee adaraa natti mee waa'ee Waaqa keetii. Waa'ee Waaqa keetii ani gadi fageenyaan barachuu hubachuun barbaada. Mee natti mee na barsiisi jette. Galgala sanarraa kaasee haga sa'aatii 10tti Addaamiin uumee Waaqayyoo gannata keessa kaa'ee jireenyuma Addaamitti gannata kee jiraateef gannata keessaa dogoggoreetti kufe akka gooftaan waadaatti seeneef
waadaa sana raawwachuuf Maariyaam durbarraa dhalatee gara biyya lafaa akka dhufe hunduma isaa du'ee du'a moo yakka ol ka'e haga sa'aatii 10tti barsiisee jedha kan keessa. Yommuu kana lapheen ishee cabee dubbii kana fudhatte. Amma xinnoo ishee dubbii kanatti amaneera garuu nan dadhabe immoodha narra faanaa iyyami jette. Halkan sana rafte. Gaafa lafti bari'u labsiin ta'ee namoota biyya sana keessa jiraatan hundumaa har'a qulqullaa'aa Goorgisiin waaqa keenyaa waan sagaduuf, waan harka laatuuf, waan aarsaa dhiyeessuuf kottaa ba'aa ilaalaa irraa baradhaa jedhanii labsiidhaan waamuu jalqaban. Haaluma kanaan gara mana waaqa tolfamaa sun jirutti qulqullaa'aa Goorgisii fudhatanii achi geessuudhaaf ka'an. Yommuu labsiin kun labsamuu waan tokko yaadadhaa teellaatti deebi'aati kan baranne keessa. Sadaasa gaafa torbaa jaartii maqaan ishee Anxaakiyoos jedhamtu mucaan ishee jaamaa duudaa didaa naafa ture. Kadhannaa qulqullaa'aa Goorgisiin naa fayyisi jennaan iji mucaa sanaa banamee garuu waa'een gurra isaa afaan isaa miila isaa immoo guyyaa qaba jedhee ture sun jaartiin sun kana dhageesse. Labsii kana dhageesse. Maal ta'e qulqullaa'aa Goorgisiin maal akkamittiin ejjennoo isaa jira? Akkamittiin Kiristoosin waaqessuu dhiisee waaqa tolfamaa biyya kanaadhaaf hin dandeenye waaqessa jechaa mucaa sana duddarra kaawwattee gara iddoo labsiin kun namni yaa'aa jirutti qajeelte jedha. Waggaa kana lubooti waaqa tolfamaa irratti luba ofiin jedhan, lubatu hin ta'in luba ofiin jedhan. Isaan sun yommuu isaan ajjabanii, wattaaddarra ajjabanii, namoonni baay'eenis yaa'anii gara mana sagadaa isaaniitti gaafa geessaa jiran, jaartiin kun mucaa duddarra kaawwattee gara qulqullaa'aa dura Goorgisi dhaabattee hin nattu, dhattee hin sagadduuf jettee dhoowwite. Jaartiin nanaa calluma jedhe. Waaqayyo waan hojjetu hin beektu jedhe. Yommuu kana sodaattee immoo dhaabatte. Mucaa kee kana lafa kaa'i jedhe. Lafa keesse. Yaa mucaa nanaa jedhe. Oo jedhe mucaan. Dhaqiitii saasaan waaqa jedhanii bara irratti sagadaa turanii isa isaan guyyoomsaa ture kana asuma dhaabadheen eegaa dhaqii waami kottu jedhe. Tole jedhe. Mucaan kun akkuma inni gaafa dubbate milli isaa naafi lafa ejjetee na deeme gurri isaa duudaan hin dhaga'ee afaan isaa hin dubbate dhaqee waaqa isaanii isaan sagadan sana seexana isaarra bulee guyyoomsan mana kana keessa teessee ani waaqayyo jette kan nama biyya kanaadhaaf bara dheeraa guyyoomsaa turte garbichi gooftaa Yesuus Kiristoos hojjetaansaa warri qulqullaa'aa Goorgis si barbaadaa jira kottu jedheen. Yommuu kana wayyoo eessa dhannagaa nu balleessuudhaaf dhufee jedhee mana sana keessa qodaa jiru caccabsee mucaan kun waamee deebi'ee mucaa kana teellaa iyyaa gara qulqullaa'aa Goorgisi dhufe. Gara uummata kumaata kitila yaa'anii jiranii dhufe. Egaa waggaa kana mootonni garuu mana mootummaa isaanii keessatti gammachuun itti dhaga'amee qalatanii dhuganii gammachuu irra jiru turan. Har'an sagada waan ta'eef jedhanii. Waggaa kana gaafa dhufan bu'aa dhiyyaa dhufanii namoonni humtunnaan gattaa jedhe. Namoonni teessisee isin dhuguma waaqayyoodha. Namni biyya kanaa waaqayyo keenya jedhee sitti amanu jennaan nu waaqayyo miti. Maarrees hin jennaan nuyi abbaa sobaati. Sobnee nuyi waaqayyoodha jenne. Nama katti fakkeessinee guyyoomsaa turre. Kanaaf waaqayyo eenyudha jennaan waaqayyo waaqa isaa kan keetii ati waaqessitu waa'ee isaa lallabdu dhugaa baatuuf Yesuus Kiristoosidha jedhe. Uummata kanatti dubbadhaa jennaan yaa uummataa nuyi bara dheeraa sin guyyoomsaa turre malee nuyi waaqayyo miti jedhan afurri xuraa'aan waaqa tolfamaa sanarra bulanii nama guyyoomsaa turan sun jechaadha. Yommuu kana har'aa jalqabdanii bakki jireenya keessanii si oliin kanaaf lafti kun afaan bantee sinaa liqimsitu si olitti gadi bu'aa jedhe. Lafti afaan bantee meeshaa waaqa tolfamaa isaanii sanaa wajjin gara si olitti gadi bu'an galanni waaqayyootiif haa ta'u. Akka qoree daataan Ebrooniin afaan bantee liqimsiti. Akka Yeroodiyaadaa isheen morma Yohaannis cuuphaa mursiifti. Lafti afaan bantee liqimsiti. Lafti afaan bantee liqimsiti jechuudha. Har'a akkuma Kootiibaa Ti'imaan yeroo godaansaa giiftii keenya Maaramii irratti dabaa warra dubbatan lafti afaan bantee liqimsiti. Jarra kana waaqa tolfamaa isaanii san lafti afaan bantee liqimsiti. Yeroo kana gaa luboonni waaqa tolfamaa kanarra hojjetan loltoonni warri kan biroon miliqanii ba'anii waan ta'e kana naqanii moototatti naqanii mana mootummaa keessatti san gammadaa jiranii. Kunoo qulqullaa'aa Goorgisiin
nan sagada jedhee si waame waaqa keenya hojjetaa keenya lafa keessa gadi balleesse jedhanii kan itti himan. Atattamaan naa qabaa fidaa qabanii gaafa geessan hidha maalluun jette tolee dhaqee nan sagada aarsaan dhiyeessan jenne maal goomte jennaan dhaqaa fidaa kanan sagadaa fi jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Dhaqaa fidaa kanan sagadaa fi jedhe. Eessaa finna akka lafa keessa isaan gadi balleessite nutti maniiru luboonni keenya. Amma immoo nu balleessu ketteen har'a yoo ba'uu dhiiftan bori bu'uun keessa hin hafu. Amma dafaan isaa galaa deebi'aa. Waaqayyo dhugaan Yesuus Kiristoosidha. Hamma yoomiitti duudaa taatu, hamma yoomiitti laphee jabaattu jedhee lallabuu jalqabe jedha. Yommuu kana itti aaranii dhaqanii manadhaa keessa buusanii jedha. Maatiiwwan Waaqayyo dhugaadhumatti karaa qulqulloota isaatii ajaa'ibsiisaadha. Dinqii hojjeta. Faarsaa 68:35 irratti እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው jedha. Akkasittiin waaqa tolfamaa biyya sana keessa jiraatan lafa keessa gaddabale jechaadha. Lafatti gaddabale, lafa keessa balleessa jechaadha. Waggaa kanatti dhagaa maatiiwwan Waaqayyo dhaqanii manadhaa keessa buusanii manadhaa keessatti rakkoo ulfaataa tokko lama irraan ga'uu jalqaban. Yommuu kana ture egaa haadha manaan mooticha kanaadha Iskandariyaa kan jedhamtu maal sin godhe dhugaa dubbata Waaqayyo isaa dhugumatti Waaqayyoodha isatti maa hin amantan sin maal laphee jabaat jettee lallabuu jalqabde. Siin immoo heda galgalaa yeroonni mana keenya bulu akka ata babbaltee jajjabeessitu jennaan qoricha isaa asimaa isaa sitti dhibee siin iyyoof dukkaa si buufate jennaan ani Kiristoositti naman dhugaadhumatti Kiristoos Waaqayyo kooti waaqa keessaniidha waaqa qulqullaa'aa gurgisi dhugaatti Waaqayyoodha sinuu isatti amanaa jettee ija jabummaadhaan dubbatti dhugaa baate. Qabaa dubartittii kana mukatti fannisaa jedhe qulqullaa'aa gurgisii koo qulqullaa'aa gurgurtaman godha kan hin cuubamne kan hin amanne hin fayyu jetta anuun cuubamne taman taaga jette. Rakkoon qabu maqaa isaaf jettee gaafa wareegamtu dhiigi gaafa dhangala'u dhiigni kee dhangala'u suniyyuu cuuphaatti siif lakkaa'ama jedhe. Dhugaadhumatti cuuphaan bifa sadii raawwata. Cuuphaan abiddaa jira, cuuphaan bishaanii jira, cuuphaan dhiigaadhaa jira. Warri Waaqayyotti amananii utuu hin cuubamin abiddaan gubatanii abiddi sun isaaniif cuuphaa ta'a. Warri Waaqayyotti amananii utuu hin cuubamin seefiidhaan du'anii dhiigi isaanii dhangala'e dhiigni isaanii dhangala'e cuuphaa ta'aaf. Isa kana dhumarratti ilaalla yoo Waaqayyo jedhe. Kanaaf mee namicha mirga gooftaatti fannifame yaadadhaa. Harruma kana ajji girda galta jedhe gooftaan. Maaliin jennaan chaappaa dhiiga isaa fudhatee akkuma gannata seene sana jechaadha. Kanaaf dubartiin kun wareegamte. Ishee qofa maa ta'e loltuu sana keessaa namoota kaleessa wanti sun ta'e argan keessaa illee duukaa wareegaman namooti baay'een jechaadha. Haala kanaan qulqullaa'aa Goorgisiin dhugaadhumatti namoota kumaa kitila biyya sana keessatti akka isaan amanan taasise jechaadha. Yommuu kana mootonni caaraatti hin aaran hin boba'an hin gubatan jedha. Dhugaadhumatti namoonni Waaqayyotti namanne nagaan qabani caabamee jira waan ta'eef nagaa dhabani. Yommuu kana qulqullaa'aa Goorgisiin dhumarratti ammoo yaa Waaqayyo gaa nagaa gara abboota kootiitti na waammadhu gara mirga keetti na waammadhu gara boqonnaatti na waammadhu nagaa kunoo waggaa 7 guutuu siif qabsaa'eera hojjedheera jedhe. Dhugaadhumatti waggaa 20 kaasee haga waggaa 27tti kan inni qabsaa'e. Umurii 27 isaatti ebela 23 bara 304 keessatti yaa Waaqayyo gaa ammoo nagaa ana abboota koorran caaluu jedhee kadhate. Akkuma qulqullaa'aa raajaan Waaqayyo Eliyaas akkas jedhee kadhate bara rakkinaa dhiphinaa sana keessa bara qofa aafee jiru sana keessa akka kadhate. Isa qoraattii gitaa jala ciise akkas jedhee kadhate. Yommuu kana gooftaan samii irraa ergamoota isaa qulqulloota maraa haadha keenya dubaroo Maariyaam wajjin gadi bu'e. Gooftaan hin eebbise ofitti qabees ni dhungate. Maal akkan si godhu barbaaddaa jedhee gaafate. Ani waanan si kadhadhu gooftaa koo waanan waadaa kana seentu barbaadu gooftaa koo namni waggaa 7 akkan maqaa keedhaaf jedhee qabsaa'e yaadatee si'a 3 immoo akkan du'e yaadatee waa qulqullaa'aa Goorgisii namaari jedhee si'a 3 yeroo balaan tasaa rakkoon tasaa muddamni tasaa kan keessaa ba'uudhaaf hin yaalamne hin danda'amne nama mudatu
balaan konkolaataa, balaan abiddaa, balaan rasaasaa, balaa tasaa utuu yaadin kan namatti dhufu waan godhan waan qabatan gaafa dhaban sana keessa dhaabbatee si'a sadii waa qulqullaa goorgisii namaari, waa qulqullaa goorgisii namaari, waa qulqullaa goorgisii na gargaari jedhee yaa abbaa keenyaaf nagaa ergamaa Gabreeli jedhee nama kadhatu adaraa rakkina sana keessaa butii naa baasii jedhee Waaqayyoon waadaa seensifate. Waaqayyos waadaa kana siif nan seenaa siif nan raawwadhaa ittiin jedhe. Dhugaadhumatti Daawit akka dubbate Waaqayyo warra jaallatu wajjin waadaa seen akkuma jedhe san waadaa kana seeneef. Egaa Waaqayyo warra qulqullaa warra jaallatu wajjin waadaa seena. Waadaa seenu kan ammoo kumaa kitila ittiin yaadataa ittiin nama fayyisaa'edha. Abbaa keenya Museenis kanaaf waadaa kana Waaqayyo harkaa fudhatee jechaadha. Waadaa kana Waaqayyo harkaa fudhatee egaa kottaa hamman ga'a dadhabdaniittu joortaniittu kottaa gaanoo gara gooftaa kootii nan deema. Hojii koos qabsoo koos raawwadheeraa jedhee iddootti wareegamu sanatti geessan. Ibila 23 gaafa geessan morma isaa waan akka balloo mukaatti qopheessanii mormachi gidduu kaa'anii asii gadi muru turani namoota kiristaana ta'an baricha keessa. Kanaaf jilbeenfatee edda kadhatee booda yeroo morma isaa achi gidduu kaa'u dhugaadhumatti gara laafina tokko malee namu loltoonni suni qottoodhaan morma isaa murani. Yeroo kana morma isaa keessaa waa sadiitu ba'e. Aannan qulqulluu, nadhii dammaa qulqulluu, bishaan qulqulluuf dhiiga qulqulluu waan afurtu morma isaa keessaa dhangala'e. Waggaa kana garuu kakawweetu ta'e laftiin kirkire qilleensa bubbee cimaan hin ka'e. Maaliif hin qilleensa uree maaliif laftiin kirkirture? Dhugaa dubbii Waaqayyoof jedhee dhugaa dubbii mootii moototaadhaaf jedhee waggaa 7 qabsaa'eeroo rakkina suukanneessaa du'eeroo maaliif laftiin kirkirture maaliif bubbeen hin ka'ure? Waggaa kana ture gaa hundi isaanii waan godhan dhaban mootonni 70 yeroo sana battala badduu ba'anii dhuman. Wattaaddaroonni sunis badduu ba'anii dhumani. Yeroo sana gaa duuka bu'aansaa Soqraaxis yeroo sana hiriyoota isaa dabalatee reeffa isaa morma isaa cite kana fuudhee dhaqee mana kireeffate jiru keessa kaa'ee sadagallaa qopheessee biyya abbaasaa biyya haadha isaatti akkuma imaanaa fuudhee akkuma galfata fuudhe gaaficha dhaqee itti laate jechaadha. Akka inni gaafa sana imaanaa qulqullaa Goorgis irraa fuudhee qulqullaa Goorgisin jilba qabee kaksiise waadaa seensiise sana yaadadhaa kutaa tokkoffaa isaa keessatti haluma kanaan biyya abbaasaatti geesse. Biyya abbaasaatti geesse seenaa isaa barreeffamee jiru kana barreesse kana abboota amantiitti laate. Abboota amantii kitaabatti barreessani. Biyya abbaasaatitti manni qulqullummaa maqaa isaatiinis ni ijaarame. Yaadannoon isaa sangarraatti ni godhame jechaadha. Dhugaadhumatti Waaqayyo karaa qulqulloota isaatii ajaa'ibsiisaan qulqullaa wareegamaa Goorgisiin umurii isaa 27tti ebela 23 bara 304 wareegame. Seenaa isaa kana kan barreesse Soqraaxis kan jedhamu duuka bu'aa isaa ture. Eebbiif sugiif kadhannaan isaa nu wajjin haa ta'u. Kutaa 5ffaa isaa keessatti warri qulqullaa'aa Goorgisii irratti ka'an jibba geggeessani duuchaadhumatti kan Waaqayyo jaallate warri jibban akkam ta'u xumurri isaanii maal fakkaata kan jedhu immoo kutaa 5ffaa keessatti ilaalla. Hamma ammaatti sadageenye kanaan Waaqayyoon waa eebbisu waadaa wareegamaa qulqullaa'aa Goorgisiin Waaqayyoon waa yaadatu galanni Waaqayyoof haa ta'u.